Shama nagaa waaqayyo isin baay'atu kan jirtu hundum tireessan iyyuu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isin baay'atu. Har'a namni cubbuutti koo akkamitiin gara waaqayyootti deebi'a kan jiru irratti sagalee gaaffiin isinitti himuu barbaade waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin eebbisee eebbifama. Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Egaan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu yeroo hundumaa YouTube kana irratti sagalee waaqayyo afur jireenya afuraatti nama jajjabeessu yeroo hundumaa walii wajjin ilaalla. YouTube Bonsa disuguute jiru kanaaf haaraa horii taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu eebbifama yeroo gaarii qabadha. Namni cubbuutti kufe akkamitiin gara waaqayyootti deebi'a kan jedhu irratti sagalee gabaabduu isinitti himuuf deema na wajjiniin tura. Hubachiisa namni kamiyyuu akka inni cubbuu hojjetuuf yookaan immoo akka inni cubbuu keessa jiraatuuf dubbii kana dubbachaa hin jiru. Sagalee waaqayyoo keessatti iddoo kamittiyyuu akka namni cubbuu hojjetuuf iddoon jajjabeessu macaafa keessatti iddoo tokkotti illee hin jiru. Kaayyoon viidiyoo kana namni cubbuutti kufe akkamitiin gara waaqayyootti deebi'uu danda'a kan jedhu irratti gabaabsee isinitti haasa'a. Namni cubbuutti kufe akkamitiin gara waaqayyootti deebi'ee waaqayyo wajjin hariiroo isaa cimsatee jiraachuu danda'a. Cubbuu jechuun missing the mark jechuudha yookiin immoo yaada waaqayyoo irraa kaachuu jechuudha. Yaada waaqayyoo namni gaafa yaada waaqayyoo irraa kaatee yookiin namni gaafa waaqayyoo yaada waaqayyoo irratti goree karaa mataa isaa irra deemu namni cubbuutti kufee jedhama. Namni cubbuu hojjetu yaada waaqayyoo wajjin tasumayyuu walii galuu hin danda'u. Namni cubbuu hojjechaa waaqayyoo wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf cubbuu jechuun yaada waaqayyoo irraa kaachuu jechuudha. Yookiin immoo lafa yaadi waaqayyo jiru irraati goranii karaa mataa ofii irra deemuu jechuudha cubbuu jechuun. Kanaaf namni kamiyyuu cubbuu hojjechaa waaqayyo wajjin jiraachuu akka hin dandeenye kaayyoon viidiyoo kanarratti xiyyeeffata. Har'a cubbuu hojjeteen jira, dadhabeen jira, kufeen jira. Garuu immoo waaqayyo wajjin hariiroo koo cimsachuun barbaade garuu immoo akkaataa isaa wallaalee jettee of gaafachaa jirta ta'a. Jennee of gaafachaa jirra ta'a. Akkamittiin gara waaqayyootti deebina? Cubbuu kufni keessatti gara waaqayyootti akkamittiin deebinee waaqayyo wajjin hariiroo keenya yookaan intimeesii keenya cimsannee jiraachuu dandeenya. Cubbuu hojjechaa namni waaqayyootti maxxanee jiraatu jiraatees hin beeku jiraachuus hin danda'u. Waaqayyo cubbuu wajjin yoomiyyuu taanaan waliif hin galu. Waaqayyo cubbamaa jaallata malee cubbuu hin jaallatu. Kanaaf ergan fayyee booda ergan Kiristoosiin fudhadheen booda akkamittiin jireenya kiristaanummaa yookaan cubbuurraa bilisa ta'e jiraadha jettee yeroo baay'ee of gaafatte bara baay'ee of gaafatte. Ergiin fayyeetii cubbuu baay'ee hojjedheera cubbuu dhiisuu hin dandeenye jettee yeroo baay'ee of gaafachaa jirta ta'a. Akkamittiin waaqayyotti maxxannee jiraanna? Akkamittiin ergii guyyaa fayyina keenyaatii booddee cubbuu hojjennu sana dhiisuu dandeenya? Gaaffii guddaan asitti ga'u qabu fayyina keenya booddee ergi fayyinee booddee cubbuun hojjetamu akkam ta'a? Gaaffiin namoota baay'ee waaqayyo cubbuuwwan koo hundumaayyuu akka inni naaf dhiise beeka jireenya bara baraas akka inni tola naaf laate beeka. Garuu immoo ergan fayyeetii cubbuu dhiisuu hin dandeenye cubbuu wajjin jiraachaa jira. Fayyeera nana manaa waaqayyo cubbuu kun naaf dhiiseera nana mana beeka jenna. Garuu immoo cubbuu keessaa ba'uu hin dandeenya. Ammas cubbuu hojjechaa jira. Jettanii namoonni of gaafachaa jirtan. Jennee namoonni jireenya gaaffii keessa jiraachaa jiru. Kanatti aansuudhaan maal akka gochuu qabnu akkamittiin waaqayyootti maxxannee jiraachuu qabnu nuti himaa na wajjiniin ta'a. Namni cubbuutti kufe akkamittiin gara waaqayyootti deebi'a jennee gaafa yaadnu namni cubbuutti kufe akkamittiin gara waaqayyootti deebi'ee waaqayyo wajjin jiraachuu danda'a. Wanta lama baruu qabna. Tokkoffaa irratti waaqayyo fannoo irratti maal nuuf xumure yookaan fannoo irratti maal nuuf godhe? Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo qaraanii irratti hojii inni hojjete hojii fayyina ilmaan namootaati. Gooftaan fannoo irratti cubbuu keenya hundumaayyuu cubbuu jireenya keenya irra jiru hundumaayyuu al takkaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti nurraatti haqe. Kanas namoonni baay'een keenya beekna hin amannas. Fayyuun kee yookiin yooma dhiifamuun cubbuu keetiitti nagaamu ta'ellee sababii waaqayyo karaa ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti gatii aarsaa cubbuu keenya ta'eef cubbuun jireenya kee irra jiru cubbuun umurii kee guutuu jireenya kee irra jiru karaa fannoo sanaa sirraa ka'eera. Fariitiis dhagaamuu dhiisuu danda'a, fiil gochuu dhiisuu dandeessa. Ati nama cubbuun isaa dhiifameefidha. Karaa Yesuus Kiristoos jechuudha.
fannoo irratti Yesuus maal nuuf hojjete? Gatiin nurra jiru hundumaayyuu ofiisaa kaffalee jireenya isaa dabarsee laatee cubbuun nurra jiru hundumaayyuu nurraa kaase. Yesuus fannoo irratti jireenya perfect ta'e jiraatee adabbii bakka keenyaa fudhatee gatii cubbuu keenyaa akka kaffalee isa nuti baasuu qabnu bakka keenya bu'ee kaffale. Fannoo irratti Yesuus kana raawwate. Ibroota 9:26 utuu akkas ta'uudhaa baatee inni uumamuu biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isaa irra hin ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofiisa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Tokkoffaa Phexros 3:18 irratti Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifame. Gooftaan Yesuus fannoo irratti kana nuuf raawwatee jechuudha. Bakka kee bu'ee gatii anaafati kaffaluu nurra ture, gatii cubbuu keenyaa dhiiga dhangalaasuu, reebamuu, madaa'uu nuuf malu ture nurraa fuudheetu ofiisaa irratti raawwate jechuudha. Al takkaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti cubbuu keenya bara baraan nurraa kaase. Gooftaan Yesuus fannoo irratti kana nuuf raawwateera jechuudha. Cubbuun kee inni ati bara kee guutuu jiraattu, barri jireenya kee guutuu cubbuun sirra ture karaa fannoo sirraatti ka'eera. Sagalee Waaqayyoos kana nu deeggaraa jechuudha. Lammaffaa irratti wanti nuti baruun nurra jiraatu garaagarummaa shaakala keenyaati. Cubbuun jireenya keenya guutuu nurra ture karaa Yesuus Kiristoos isa bara nuti dhalannee irraa kaasee hanga nuti duunutti iyyuu aluma takka nurraa ka'ee jechuudha. Kana jechuun yoon cubbuu hojjechaa jiraadhes naaf dhiifameera waan ta'eef cubbuu yoon hojjedhe rakkoo hin qabu jechuu miti. Dadhabbii keenya nuti dafqinee hojjennee dhamaanee gatii kaffallee itti duuneellee qajeelummaa nuti argachuu hin dandeenye karaa Yesuus Kiristoos fannoo qaraaniyoo irratti nuuf raawwate sanatti amanuudhaan amantiidhaan qajeelummaa argannee fayyina keenya mirkaneeffannaa jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan inni nuuf hojjete toledha. Fayyinni tola nuuf kenname jechuudha. Kanaaf fayyinni tola nuuf kenname jechuun sababii ati gatii fayyina kanaa yookaan immoo gatii aarsaa kanaa baasuu hin dandeenyeef jiraattees, duutees, gatii kaffaltees, dafqitees, kadhannaa kadhattees, hojii gaarii hojjettees, qajeelummaa Gooftaan Yesuus namaaf kennu argachuu waan hin dandeenyeef Gooftaan Yesuus akkasumatti qajeelummaa nuuf kenne jechuudha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Yohaannis 3:16. Kanaaf akkasitti fayyina bara baraa arganna jechuudha. Kanaaf gaaffii guddaan nuti asirratti haasa'uu nurra jiraatu namni cubbuutti kufe akkamittiin gara Waaqayyootti deebi'uu danda'a gaaffii jedhudha. Jireenya keessatti ati muuxannoo akkamii qabda yookaan shaakala akkamii qabda yookaan namoota irraa agartii jechuudha. Namni cubbuutti kufe akkamittiin gara Waaqayyootti deebi'uu danda'a? Meetii ati maal gochaa turte kanaan dura? Ammoo maal gochaa jirta? Sagalee Waaqayyootiin deeggaramtee jiraachaa jirta moo sagalee duwwaatiin? Yeroo cubbuutti kufu yookiin nama cubbuutti kufu yoo agarte akkamittiin gara Waaqayyootti deebista yookaan akkamittiin akka inni gara Waaqayyootti deebi'u gorsa laata? Dur bara kakuu moofaa keessatti namni cubbuutti kufee goromsa diimtuu Waaqayyoof dhiyeessuudhaan cubbuusaa ofirraatti hin kaasa. Goromsa diimtuu qaluudhaan, goromsa diimtuu gubuudhaan akkasumas immoo goromsa diimtuu dhiyeessuudhaan jechuudha. Yoo akkas godhee cubbuun isaa irraa kaafama. Cubbuun isaa dhiifamaafi jechaadha. Kun isa bara kakuu moofaati. Bara kakuu moofaa sana keessatti namni goromsa diimtuu kana fidee qalee dhiiga isaa aarsaa dhiyeessee akkasumas foon goromsa diimtuu kana gubee daaraa ergii godhe booddee cubbuun isaa akka inni balleeffamuuf seera lakkoofsaa boqonnaa 19 irratti nuti dubbata. Lammaffaa irratti akka kakuu haaraatti yeroo ilaallu kakuu haaraan akka nu gorsutti namni cubbuutti kufe akkamittiin gara Waaqayyootti deebi'uu danda'a? Tokko
ifa keessa deddeebi'uudhaan akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenya wajjin tokkummaa qabna. Eegni ilma isaa Yesuus Kiristoos immoo cubbuu keenya hundumaatti nu qulqulleessaa jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:7 irratti nuti qulqulluu osoo taaneeti ilma Waaqayyoo dhangala'uu dhiiga isaatii akkasumas immoo fannoon nu barbaachisu ture. Kanaaf iyyuu qulqulluu osoo hin ta'in ifa keessa deddeebi'uun hin danda'amu. Kanaaf gooftaan Yesuus dhufeetu cubbuu keenyatiin nu fayyisee jireenya haaraa nuuf kenneetu ayyaanaan akka nuti ifa keessa deddeebinu nu godhe. Ayyaanni akka ifa keessa deddeebitu si godha. Ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos irraa argatteen ifa kana keessa deddeebi'uu dandeessa jechuudha. Ayyaanni kun akka obboloota wajjin tokkummaa qabaattu, akka Waaqayyo Abbaa wajjin tokkummaa qabaattu si gochuu danda'a jechuudha. Ayyaana kanatti yoo amantee cubbuu kuftee jirtutti ka'uu dandeessa. Ayyaana kanatti yoo amantee ifa wangeela keessa jirutti qabamtee yoo jiraatte cubbuu keessa jirtu yookaan cubbuu kuftee jirtu keessaatii ifa keessa deddeebi'uu dandeessa jechuudha. Situ qulqulluu ta'e utuu hin taane karaa Yesuus Kiristoos qulqullummaa argatteen ayyaana siif kennameen humna dabalataa adda ta'e argattee karaa Kiristoos Yesuus yeroo hundumaayyuu qulqullummaa yookaan qajeelummaa keessa deddeebi'uu dandeessa jechuudha. Wanti si yaaddeessu jiraachuu hin danda'u. Barri bara kakuu haaraati, barri bara ayyaanaati. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana argatteen gooftaa isa ta'e abbaa waliin hariiroo cimaa ta'e hariiroo dur siif karoorfame sana deebitee jiraachuu dandeessa jechuudha. Sammuu nagaa, sammuu boqonnaa qabu, sammuu jeequmsa hin qabne, sammuu jireenya barbaraa argachuudhaaf yeroo hundumaayyuu dharra'u qabaachuu ni dandeessa jechuudha. Kun sababii ayyaana karaa Kiristoos Yesuus argannedha. Ayyaana kanaan gara Waaqayyoo dhufne. Waaqayyoos ayyaana kana keessa godhatu gara keenya dhufe. Karaa ayyaana kanaa tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Karaa ayyaana kanaa obboloota wajjin tokkummaa cimaa ta'e, intimeesii cimaa ta'e qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Ayyaana kanatti yeroo ammannu gooftaan Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo cubbuu keenyatti nu qulqulleessuu danda'a jechuudha. Karaa ayyaanaa, karaa ifa wangeelaa, karaa qulqullummaa ayyaana keessa argamuun gooftaan Yesuus Kiristoos cubbuu qabdutti si qulqulleessa. Waaqayyo Abbaa wajjinis tokkummaa qabaachuu ni dandeessaa jechuudha. Kun dhugumaan jireenya ayyaanaati. Kun dhugumaan carroomuudha. Kun dhugumaan lammaffaa dhalachuudha. Kun dhugumaanii lammaffaa dhalatanii Waaqayyo wajjin gammachuudhaan jiraachuu jechuudha. Karaa ayyaanaa nuti Waaqayyo waliin tokkummaa qabna. Qabxii lammaffaan namni cubbuutti kufe akkamittiin gara Waaqayyootti deebi'a jennu inni lammaffaan qalbii jijjiirannaa fi dhiifamuu cubbuu yoo qaba. Amanuudhaan cubbuu hin qabnu yoo jenne ofiin sossobna. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:8 ofii keenyaati akka waan cubbuu hin qabneetti yoo of lakkoofna ta'e, ofii keenyaati akka waan balleessaa hin qabneetti yoo of lakkoofna yoo ta'e dhugaan nu keessa hin jiru. Dhugaanis nutti faradaa jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti yeroo dubbatu cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa. Jal'ina keenya hundumaattis nu qulqulleessa. Akka cubbamne yoo beekne, akka dadhabne yoo beekne, qalbii keenya yoo jijjiiranne Waaqayyo cubbuu keenyatti nu fayyisaa jechuudha. Waaqayyo sagalee isaa isa macaafaratti barreesse yookaan dubbate isa waadaa nuuf gale Waaqayyo isa hin gannedha. Isa irraanfanne jechuun dadhabaa ta'uu keenya yoo beekne qalbii jijjiirrachuun fuula Waaqayyoo duratti ifa goonee dadhabbii keenya haasa'uun qabxii isa lammaffaa nuti gara Waaqayyootti ittiin deebi'uu dandeenyudha. Hojii fayyina fannoo irratti Waaqayyo nuuf hojjete yookaan kennaan tolaa karaa fannoo nuuf kenname deebi'ee nurkaa hin fuudhamu. Sababni isaas hojiin hojjetame hojii kennaa tolaati. Hojiin hojjetame hojii fayyisuu ilmaan namootaati. Kanaaf fayyina karaa Kiristoos argatte yookaan fayyina al takkaa fayyite wanti deebisee sirkaa fudhatu jiraachuu hin danda'u. Sababni isaas ati qalbii jijjiirratteetta, sababni isaas ati dadhabaa akka taate barteetta. Gooftaan immoo warra dadhabootaaf dhufe, gooftaan immoo warra qalbii jijjiirratan, warra eenyummaa isaanii dabarsanii isatti laataniif dhufe. Kanaaf Waaqayyo akkasittiin tola qajeelummaa jireenya barbaraatiif si barbaachisu karaa ayyaanaa si gonfachiisee jechuudha. Akkasittiin cubbuu kufte keessaatii gara Waaqayyootti deebi'uu dandeessa. Intimeesii yookaan hariiroo Waaqayyoo ganja jalqaba siif kenne akka itti jiraattu eebba hafuuraa
isasiif kenname keessa akka jiraattuuf karaa kana waaqayyo wajjin tokkummaa gaarii qabaachuu dandeessa jechuudha. Yaa ijoollee koo akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniif fancaafa. Namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna. Innis Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha. Tokkoffaa Yohaannis 2:1 kiristaanni waaqayyotti qabamee jiru tokko cubbuu yoo hojjete waaqayyo abbaa biraatiin nama isaaf dhaabbatu yookaan advocate godhu abukaattoo waa'ee cubbuu isaatiif isaaf falmu waaqayyo abbaa biraatii qabaa jedha sagalee waaqayyoo. Advocate jechuun afaan Giriikiitiin paraletos jedhama. Paraletos jechuun immoo gara isa tokko goranii falmuu jechuudha. Kanaaf abbaa biraatii cubbuutti yoo kufte. Kanaaf abbaa biraatii kan siif falmu yoo ati cubbuutti kufte kan gara kee goree siif falmu kan gara kee goree cubbuu kee sirraa fuudhu kan gara kee goree eenyummaa kee geeddaru yoo ati qalbii jijjiirratti abbaa biraatii qabda jechuudha. Karaa kana waaqayyooti deebitee jireenya sirrii ta'e jireenya qajeelaa tokko jiraachuu dandeessa jechuudha. Abukaattoo abbaa bira dhaabbatee siif falmu gara kee goree yeroo hundumaayyuu waa'ee keetiif kan siif haasa'u jechuudha. Waaqayyo abbaan Kiristoos keessaan si ilaala yeroo hundumaayyuu. Sababni isaas kan madaa'ee siif Kiristoosidha. Sababni isaas siif kan reebame, siif kan waraaname, siif kan neege, siif gatii guddaa kan kaffale bakka kee bu'ee Kiristoos Yesuusidha. Waaqayyo abbaan gatii aarsaa cubbuudhaaf kaffalame kan inni barbaadeef tokkicha ilmasaa bakka kee buusee ergeera jechuudha. Kanaaf waaqayyo abbaan sitti araaramuudhaaf ilma isaa yeroo argu araarri yookaan dhiifamuun qajeelummaan siif hin ta'a jechuudha. Waaqayyo abbaa bira isa jiru mirga abbaa isaa isa waa'ee keetiif falmu abukaattoo kee Yesuusitti fuulaa fuulatti itti dubbatadhu, itti himadhu, qalbiis jijjiirradhu. Qabxiin hirmaan nuti ilaallu namni tokko ergii kana amane booddee haaromuudhaaf maal gochuu qaba? Namni erga fayyee booddee cubbuutti qabamee akka inni jiraanne macaafni qulqulluun nu gorsa. Namni erga amane booddee cubbuu keessa akka inni jiraanne yoo cubbuutti jiraate immoo hariiroonni waaqayyo wajjin hin qabu akka inni citu yookaan akka inni gargar ba'u beekna. Kanaaf namni cubbuutti kufe tokko yookaan namni dadhabbiin itti dhaga'ame tokko deebi'ee haaromuudhaaf deebi'ee geeddaramuudhaaf maal gochuutu isatti jira? Akkuma mucaan abbaa fi haadha isaa aarsu yookaan balleessaatti balleessee isaanii wajjin nagaa jiraachuu hin dandeenye akkasumas nuti yookaan ati balleessaa balleessee cubbuu hojjettee waaqayyo abbaa wajjin hariiroo nagaan qabaadha jettee yaadaa jirta yoo ta'e dogoggoraa jirta jechuudha. Sababni isaas waaqayyo yoomiyyuu taanaan cubbuu wajjin waliif galuu hin danda'u. Cubbuu wajjin walii galees hin danda'u, walii galuus hin danda'u. Kanaaf akkamittiin waaqayyo abbaatti araaramuu dandeenya? Akkamittiin jireenya ceephoon keessa hin jiraanne jiraachuu dandeenya? Kanaaf murtoon itti aanu fuula waaqayyo abbaatti dhiyaannee cubbuu akka hojjenne kanaaf haaromuudhaaf maal gochuun qaba? Haaromuudhaaf gara abbaa koo deemuudhaan cubbuu koo hundumaa himachuun qaba. Gooftaan Yesuus abukaattoo akka ta'ee fi cubbuu koo hundumaa irraa fuudhee akka inni naggeeddaru nan amana. Kanaaf fuula waaqayyoo dura gadi taa'ee cubbuu koo hundumaayyuu ta'uu noksin himachuudhaan akkasumas fuula waaqayyoo duratti deddeebii of qabuu fi dhamaatii guddaa ta'een akka feeteen jireenya akka feeteen kan keessa hin jirre jiraachuudhaaf akkasumas immoo dadhabaa akkan ta'e amanee obboloota koo warra kanas akka hin caalle beekee fuula waaqayyoo duratti nama cubbamaa nama dadhabaa nama gargaarsa barbaadu fayyuudhaaf nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amanu danda'u malee irraa kan biraa ofiin kan biraa qabaachuu kan dandeenye amanuudhaan araara waaqayyoo nan kadhadha. Yaa waaqayyo akka na gaggeessitu sin kadhadhaa. Namoota haaraa jireenya kana shaakalaa jiraniif jajjabinaaf humna akka ati taatu sin kadhadha. Bara jireenya keenya guutuu lolli hafuuraa akka nurra jiru yeroo hundumaa dammaquu akka taanu akka nuti nu gargaartuuf si kadhanna. Obboloota gidduutti ba'aa walii baachuuf akkaataa jireenya hafuuraa kana keessa akka itti deddeebinuuf wal barsiisuu fi wal danda'uu nuti qabnu
أما يديفمو في أيانا كيني بربانا مكاغوفتا يسوع كريستوسين آمين 𝗡𝗘𝗪 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗪 𝗡𝗘 jireenyi koo